fuunee akka mootan kabajamtoota daawwattoota keenya televiziyoonii waliifraati oduun sa'aatii kanaaf qindeeffannee simbraanga. Ameerikaan uggurri meeshaa waraanaa Itoophiyaa ture kaasuu ishee beeksifte. Qoqqobbiin kun ka'uu kan mirkaneessan ministeerri dhimma alaatti daayireektoreetii to'annoo fi daldala meeshaa waraanaa Ameerikaati. Daayireektoreetiin kun ibsa caamsaa 11 bara 2026 baaseen akka ibsetti imaammata uggurri hordofuu kaasuu fi hojiirra oolmaa heeyyamaawwan Itoophiyaa wajjin wal qabatan dambii to'annoo daddabarsa meeshaa waraanaa idil addunyaa jalatti keessa deebiin ilaalaa jiraachuus beekseera. Kana hordofis dhiyootti dambiin fooyyee ba'uu dambii to'annoo daddabarsa meeshaa waraanaa idil addunyaa EATR 126 tuqaa keessaa maqaan Itoophiyaa guutumaan guututti akka haqamu eereera. Dambiin kun biyyoota qoqqobbii Ameerikaa jala jiran murtaa'an meeshaa waraanaa fi tajaajiloota wal fakkaataa raayyaa ittisa biyyaatiif poolisiif caasaa nageenyaaf kaaniifis ala akka hin galchinee fi gara alaa akka hin ergine kan dhorku ture. Itoophiyaan waraana kaaba Itoophiyaatti yookiin Tigraayitiin wal qabatee fulbaana bara 2021 kaasee qoqqobbii kana jala kan turtedha. Magaaleen akka agarsiisanitti Itoophiyaan waggoota darban meeshaa waraanaa baay'inaan kan bitaa turte Raashiyaa, Chaayinaa, Turkii, Emireeta Arab gamtoomanii akkasumas immoo Iraan irraa ta'uun ni yaadatama. Qoqqobbiin kun Itoophiyaa irraa ka'uun isaa yeroo ifoome kun kaaba Itoophiyaatti yookiin immoo Tigraayitti muddamni yeroo hammaatetti akkasumas Itoophiyaa fi Eertiraan akkasumas Itoophiyaa fi Suudaan gidduutti muddamni uumamaa yeroo jiru keessatti. Ameerikaan Itoophiyaa irraa qoqqobbii keessee turte sababiin ittiin kaafte dhimma kana ifatti hin eerre. Ta'ullee daayireektoreetiin daldalaa fi to'annoo meeshaa waraanaa qoqqobbiin kun kaafamuu ibseera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Gideon Timothos gara Waashingtanitti imaluun gita isaanii Ameerikaa Mark Rubio waliin dhimmoota waloo fi ala gaanfa Afrikaa irratti mari'achuun isaas ni yaadatama. Yuunivarsiitiiwwan sadarkaa darbiinsa dhibbeentaa 60 fi isaa ol qaban qofti gara ofiin of bulchuutti akka ce'an hayyamamaaf jedhame. Seenaa dhaabbilee barnootaa olaanoo Itoophiyaa keessatti bara barnootaa 2026 irraa eegalee Yuunivarsiitiiwwan mootummaa 9 gara ofiin of bulchuutti ce'uudhaaf qophaa'aa jiraachuu isaanii sadarkaa darbiinsaa dhibbeentaa 60 irratti akka hundaa'us beekameera. Akka qajeelfamni bayii agarsiisutti caamsaa gaafa 5 bara 2018 irraa eegalee gareen gama walabaa ministeera barnootaatiin ijaaramee fi Profeesarotaan durfamuu gara dhaabbileetti kan bobba'u yoo ta'u gabaasa yuunivarsiitiileen dhiyeessan irratti dabalachuudhaan qophii isaanii ni qoratamas jedhameera. Akka hojii gaggeessaan olaanaan bulchiinsaa fi bu'uuraalee barnootaa olaanoo Dr. Salamoon Abarraa himanitti gamaggamni kun ga'umsaa fi dandeettii dhaabbilee jiraachuu fi jiraachuu dhabuu kan murteessus jedhaniiru. Yuunivarsiitiiwwan sadarkaa darbiinsaa dhibbeentaa 60 fi isaa ol galmeessan qofatu garee walaba ta'een gama cimaa ta'ee gara ofiin of bulchuutti akka ce'an hayyamamaaf jedhameera. Yuunivarsiitiiwwan madaalii qormaata kanaaf dhiyaatan Yuunivarsiitii Maqalee, Baardaar, Gondar, Jimmaa, Hawaasaa, Arbaa Minch, Oromiyaa akkasumas Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti jedhameera. Dhaabbileen fayyaa Itoophiyaa guutumaan guututti dijitaala ta'uun ammallee gadaanaadhas jedhame. Sirni galmee meedikaalaa elektirooniksii Itoophiyaa hojiirra oolchuu irratti jalqabbiin abdachiisaan jiraatus lakkoofsi dhaabbilee fayyaa guutumaan waraqaa malee ta'an ammallee baay'ee xiqqaa ta'uusaa ministeerri fayyaa beeksise. Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Maqdas Dhaabaa ibsanitti yeroo ammaatti dhaabbileen fayyaa 227 ol sirna bulchiinsaa odeeffannoo elektirooniksii fayyadamuu eegalaniiru. 40 ol qofatu dhiyeessa qorichaa dabalatee seensaa hanga baatti guutumaan guututti digitaalaa ta'aniirus jedhan. Ministeerri kun lakkoofsi kun dhaabbilee fayyaa mootummaa fi dhuunfaa biyyattii keessatti 50 ol ta'an waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu baay'ee gadaanaa ta'uu agarsiisas jiraniiru. Waggoota investimentii dhufan keessatti qaawwa jiru guutuuf xiyyeeffannoo addaa akka kennan kan akeekan Dr. Maqdas guddina teekinooloojiitiin alatti dandeettii ogeessota fayyaa ijaaruuf ciminaan kan hojjetamu ta'uu ibsaniiru. Torban odeeffannoo fayyaa biyyaalessaa Jaappaan ministeera fayyaatiin qophaa'aa jiru caamsaa 3 hanga caamsaa 7 bara 2018 Finfinnee hoteelaa Hilton keessatti geggeeffamaa jira.
ofiin pirezidaantii ofiin mootummaa tapha siyaasaa Dr. Debretsion Gabramikaa'el fi xaaliyaa gara Saudi Arabiyaatti ergan. Dhimmi naannoo Tigraay keessatti mul'ataa jiru dhimma gargaarsa namoomaa qofa osoo hin taane lallaba humnaa fi falmii aangoo keessoo jabaataa jiru kan saaxileedha. Gareen Debretsion Gabramikaa'eliin durfamuu gama tokkoon bulchiinsa naannichaa guutumaan guututti to'achuu isaa labsuun mootummaa naannoo Tigraay fi pirezidaantii ofiin jechaa jira. Gama biraatiin ammoo dhimma baqattoota Saudi Arabiyaa keessatti du'aaf saaxilamaniif iyyannoo dippiloomaasii dhiyeessuun fudhatama siyaasaa argachuuf carraaqaa jira. Falmii fi iftoomni beekamtii seeraa yoo ilaalame mootummaan federaalaa Itoophiyaa beekamtii osoo hin kenniniif humni kun mana marii duraan deebise ijaaruun xaaliyaa kanaan dura bulchiinsa yeroo jedheen barreeffame gara waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay jedhutti jijjiiree jira. Tarkaanfiin kun fedhii aangoo deebisanii mirkaneeffachuu fi xiyyeeffannoo hawaasa idil addunyaa jalatti mootummaan dhimma lammiilee isaaf falmuu fakkaatanii mul'achuu gidduu jiru agarsiisa. Xalayaan ministeera dhimma alaa Saawudiitiif ergame ammoo Dr. Debretsion Gabramikaa'el kan mallatteeffamee fi ministeera dhimma alaa Saudi Arabiyaa mootii Faisal bin Farhaan Al Sauditiif ergame irratti dhimmoota ijoo dhiyaatanis jiru. Dhimmoota namoomaa atantamaa baqattoota Tigraay dhibbaan lakkaa'aman kanneen adabbii du'aaf saaxilaman akka araarri godhamuuf kan gaafatu. Akkasumas sababa baqattummaatiin yookiin namoonni kunneen yakkamtoota osoo hin taane sababa waraanaa fi beelaa namtolcheen lubbuu isaanii oolchuuf kan baqatan ta'us ibsa. Gara biyyatti deebisuu kan jedhuu fi dhaabbileen gargaarsa namoomaa idil addunyaa waliin ta'uun baqattootiin kunneen nagaaf tasgabbii dhabuu tokko malee gara Tigraayitti akka deebi'an dhiibbaa akka taasifamuuf gaafata. Mootummaan Saawudii duudhaa haqaa fi araara isaa kaasuun balaa namoomaa duubatti hin deebine ittisuuf tarkaanfii ariifataa akka fudhatu amantaa qaba jedha Dr. Debretsion Gabramikaa'el xalayaa isaanii keessatti. Akka gabaasa gaazexaa Addis Maaladaatti xalayaan kun hawaasa addunyaa fi mootummaa Saudi Arabiyaa lammiilee saaxilamootaan eeguuf dirqama naamusaa waliin akka qaban kan yaadachiisu. Haa ta'u malee falmii aangoo keessoo naannichaa fi tarkaanfii dippiloomaasii alaa kun wal faana deemuu isaa dhimma namoomaa kana duuba kaayyoon siyaasaa dammaqaan jiraachuu isaa ifatti saaxilas jedhameera. Odeeffannoo biyya alaatti arganneetti dabarru Tiraamp fi Xi Jinping sa'aatii lamaaf waliin haasa'uun gabaafame. Pirezidaantii Tiraamp fi Xi Jinping marii sa'aatii dheeraa adeemsisaa kan turan sa'aatii lama booda xumuraniiru. Haasofni pirezidaantii Ameerikaa fi Chaayinaa gidduutti yeroo dheeraaf deemaa ture yeroo turtii sa'aatii lama booda kan xumurame ta'uun kan himamee fi mariin masaraa Beijing fi Oval gidduutti adeemsifame kun marii humnoota addunyaa gurguddoo gidduutti geggeeffame yommuu ta'u biyyooti lameen sa'a lamaaf waliin dubbatanii akka turanis himameera. Pirezidaant Tiraamp fi Xi Jinping durarraa marii sa'aatii tokkoof dheeratu kan adeemsifan yogguu ta'u garuu marii kanaaf sa'aatii hanqachuu jarri karoo jalqabaa gara sa'aatii dabalataatti akka ceessanis himameera. Masaraa Zhuangguan fi Oval gidduutti mariin adeemsifame kanarraa gama Ameerikaatiin Pirezidaant Donald Trump dabalatee ministeera dhimma alaa Ameerikaadhaa Mark Rubio fi ministeera ittisaa Pete Hegseth hirmaataniiru. Marii Ameerikaa fi Chaayinaa kanarratti bakka bu'ootiin daldala Ameerikaa kan ta'an James Green fi ministeera maallaqaa Scott Bessent hirmaatanii jiraachuun gabaafameera. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun yeroo waraanni Iraan geggeeffamaa ture dhokatee gara United Arab Emirates imaluun pirezidaantii biyyattii wajjin mari'achuu ibsuu irratti Iraan fi United Arab Emirates ammoo deebii kennaniiru. Waajjirri pirezidaantii Netanyahuun pirezidaantii Sheek Mohammed bin Ziyad faana wal arguun michummaa hundee jabeeffatee mul'isaa jirametti jira. Ibsi kun kan bahee yeroo muraasa booda ministeerri dhimma alaa United Arab Emirates waa'ee daawwannaa kanaa wanti odeeffanne guutumaan guututti bu'uura hin qabu erga jedhee booda. Hariiroon biyyoota lamaanii daawwannaa dhoksaa taasifameera kan hundaa'e miti kan jedhu yoo ta'u yeroo waraanni geggeeffamaa ture Iraan haleellaa hedduu United Arab Emirates irratti kan raawwatteedha. Iraan biyya galoo galaanaa keessatti humna jabaa qabdu United Arab Emirates hariiroo jabaa Ameerikaa fi Israa'el waliin qabdu jechuudhaan qeeqxi. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbas
akkasumas ministeerri muummee Benjamin Netanyahu waan tajaajila tikaam Iraan kanaan dura hooggantootni biyyootii hime har'a ifatti dubbate jechuudhaan dubbataniiru. Israa'el waliin michummaa uumanii socho'uun dhimma dhiifama hin godhamneedhaaf kan jiran Abbaas kana gochaa akka raawwatamu ifatti itti gaafatamoo ta'us jiranitti jiru. Ministeerri dhimma alaa United Arab Emirates ibsa baaseen ammoo Netanyahu yookiin jilli humna nageenyaa Israa'el biyyattii daawwachuu haaleera. Hariiroon Israa'el fi United Arab Emirates ifatti kan raawwatamudha. Dhoksaadhaa miti. Bu'uurri waliigaltee Abrahaam jedhamuun raawwatamas jira. Daawwannaa iftoomina hin qabnee fi dhoksaan raawwatameera. Hariiroon hundaa'ee hin jirus jechuudhaan haaleera. Waliigaltee Abrahaam jedhamu hariiroo Israa'el fi biyyoota Arabaa kanneen madaalli isaanii eeggatanii akka deemuu fi dhibdeen akka hin babal'anneef bara aangoo pirezidaantii jalqabaa Trump kan tolfamedha. Gabaasni Reuters akka agarsiisutti Benjamin Netanyahu fi pirezidaantii United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed magaalaa daangaa Oman irratti argamtu Al Ain keessatti wal arguun yeroo dheeraaf mari'achuu mul'isa. Israa'elitti ambaasaaddarri Ameerikaadhaan Mike Hubin Israa'el sirna ittisa misaayila ishee Iron Dome keessatti baatiriiwwan farra haleellaa misaayilaa United Arab Emirates erguun haleellaa Iraan jalaa akka of baraartu tumsa turuu kibxata darbeebsaniiru. Iron Dome sirna ittisa qilleensa Israa'el akka ammayyaawaa kan taasisee fi misaayilota rokkeettiiwwanii fi dirooniiwwan qilleensa raaqolachuun barbadeessuu qaama danda'udha. Oduuwwan sa'aatii kanaaf qindeeffame kana fakkaata. Waan fana tursaniif horaa bulaa deebanaa sinin jennaa yeroo gaarii fi oolmaa gaarii qabaadhaa.